akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii Fayyaan Faayaa raawwatiin qabadhee isiniif dhufee jira. Isa dura namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'uu dandeessu jechuudha. Akkasuma viidiyoo kana jalqabu keenya dura hundi keenya like isa jedhu tuquun amma dhumaatti na waliin taatu jechuudha. Amma gaa hundi keenya gara viidiyoo ta'een viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufe artist Galaanaa Gaaromsaa konsertii qopheesseera. Konsertii qopheessee keessaa magaalota gara garaatti qopheessaa jira. Isaan keessaa magaalota Washington DC fi Kanadaatti kan qopheesse konsertii isaa isiniif qabadhee dhufeera. Hamma dhumaatti na faana ta'aa na hordofaa. Peace. Jirra Galaanaa Gaaromsaa Oromiyaa xiqqoo mani nagaa jirtu jirra naa jiraadhaa borus ni jiraanna. Yes. Oleh bashiran kaba mandiri kesana hu betam pada mane kesumani kakahu nu abba kawana rupi koneji tuma oda kuya dararu orme gatet ki soba gadamel basinyaru
Galana Garomsa, Galana Educatabure, Magala Guditi, Oromia Rage, Magala Dico, America gets Santargamtu, Minnesota, Magala Leku, St. Paul, Minneapolis, Kopi Bajanana Gari, Alkangari. Minnesota na lagi sa kewarake. Badang baralo, kalanya pedona, hinanda chazane, narama pegara, chimaki lesera, munyone bogasi, anoje pasimbe.